Faawundeeshiniin kun kan ijaarame abbaa gadaa 72ffaa kan ta'an abbaa gadaa Aagaa Xanxannootiin ijaarame. Wanni ijaarreef inni guddaan akkuma beektan hundumtuu keessan gadaan bara 600 dura demokraasii kan ta'e seera dhaabbateera. Seera ofiisaa kan qabu, bultii isaa kan qabu, uummata bulchaa kan turedha. Demokraasiin kun jaarraa 19ffaa irratti dadhabaa dhufee bara Abbaa Gadoo 92 aangoo qabatanii ka'ee akka deebi'ee dagaagu ta'eera. Kan dagaage kun Abbaa Gadoo kallacha qaba. Kallachi isaa kallacha nagaati. Kallachi isaa kallacha misoomaati. Abbaa Gadoo baallii qaba. Baalliin isaa baallii guddinaati. Baalliin isaa beekamtii biyya kanaa kan fideedha. Kanaaf Abbaa Gadoo jiruu isaa keessatti akka nama yeroo bara 100 keessatti tokko dhalatuuti. Bakkalcha Gujiiti. Abbaa Gadoo bakkalcha Itoophiyaati. Bara isaa keessatti hennaa inni lubbuu isii jiraatu kaayyoo ittiin deemu nama qabu. Abbaa Gadoo lafti hunduu tiyya, biyyi hundumtuu tiyya, namni hundumtuu kiyya jedheet nama addaan hin baasin, gosaan addaan hin baasin nama tajaajilaa turedha. Miila isaatiin deemaa, nama araarsaa, biyya eebbisaa, nageenya hoosaa, kallachisaa, kallacha nagaa akka ta'u gochaa nama turedha. Aagaa Xanxannoo jechuun biyya kanaaf akkaataa adeemsa isaatiin Maandeellaa Afrikaa caala. Kanaaf seenaa isaa qofa hin ta'in jiruu inni itti jiraataa ture, filosoofii inni itti deemaa ture fuulduratti akka raawwatamu jechuudhaan faawundeeshinii kana akka dhaabnu nu goosise. Kaayyoon faawundeeshinii kana kan jiruuf jireenya keenyaa kan ta'e aadaan demokraasii bara 600 ture kun akka fuulduratti dagaagu qorachuudhaan jaarraa 21ffaa irratti akkamitti jiraataa, akkamitti itti fufaa kan jedhu itti qoratamaa akka deemamu, akka ammayyoom gochisiisuudha. Inni kaayyoon lammataa hambaawwan aadaa, hambaawwan gadaa bakka jiranutti qoratamanii kabajamanii fuulduraaf dhaloota fuulduraaf akka darban, turistiif akka hawwatamu, seenaaf qorannoo akka ta'an gochuudha. Inni sadaffaan akka Abbaa Gadoo namoonni biyya of kennanii, of dabarsanii bulchanuu akka burqan iskoolaarii qopheessaa barsiisuu gochuudha. Inni afuraffaa waggaa 4 yeroo tokko maqaa isaatiin Nobel Prize kennuudha. Kanaaf kaayyoo kanaan dhaabbata kana innaa dhaabnu dhaloota hadhaaf, dhaloonni hadhaa abbootii keenyaadhaan kan fudhan hambaa gadaa hambisnee dhaloota dhufuuf immoo seenaa isaa akka ta'u gochisiisuuf kan dhaabbateedha.